mana barumsaa geejju. Hello. Mana jira. Ati baasii jirta? Daqiiqaa kudhanitti fudhatu. Okay. Ayyee bee boorsuma kiyya fudheetiin baana geetti. Omiyyee mana barumsaatiin deemu alaaqaan waantu jira. Samaan jette. Mana barumsaatiin deemu gaa waan nyaatan qoonqoo. Tunis duwwaa. Aboon maana dhiisii dittiinuu beela jirti diboogaa. Abbaan kan jira deemi gaafadhu. Abbaan achi jira. Abba. Maal jette ilma kiyya? Mana barumsaatiin deemaati ummaan tiyya laaqana ngooleen isaati laaqana. Deemummaa ta'e gaafa dhugaachi keessatti maali gaa'umiyyee yeroon isa bira dhaqee sibiran erga yeroon sibira dhaqee isa bira erga maali rakkina maali jira dana baasaan yeroo isin wallolteen raawwanni nuti beelee nuuf nuti jittillee hojii boolooti maali baay'ee. Ilmaan bira si erge deem rakkina jiru sanis ma gaafadhu. Abbaa maali gaana osoon isin lamaan idduu deemuu mana barumsaatillee na dabareen sammullee na dhukkubdean ijji sirrii na agartu maali rakkina maali jira yeroo isin walloltee irraa garaan beelawaa nuti yoo rakkinni jiraate nutti maa rakkina maali jira. Ummaatis rakkina odeessu dhiisiti deemiti ummaatii isin akketuun sittiin dhufamoo nagaya keetiin haatee qoonqoo ijoollee kan taajiin. Ilmaa siitiin dhufaa. Osaati natti dhufneen deemee jechiisii badhisatiin. Way ajaa'iba intala Faatimaa Abdullaa. Ilmaan deemettisa? Anaa abbaa manaati moo isii abbaa manaati? Hai. Ati amma ilma kiyyaa akka gootu osoo isiin hin deemne deemu laa duubaan itti cofe akka isiin taatu laannaa deemu. Abbaa. Yeroon hulaa qollofee deebi'ee ilaalu baafatte. Maal jechuun ati gaanii baafattee hoggattu? Jechuun kiyya gaa baqeessite. Maal baqeessite? Silaasii wanni akkana akkamii isinii galaa miti deemte. Ni deemte. Ni deemtee ta'e? Deemtee jirti. Ni deemte. Mee kottu ilma kiyya taa'e waan wal maree nu jira kottaa himee si wayii si mareechisaa taa'e. Maal naaf mareechuu feeta? Iyo tana gaafa wallollu san bakka isiin itti sokkite ni beektaa kaanetti naamma. Way duuba dhiyoo tanaas wayin an sokkisiise sumaa sokkisee mi'aan maalittiin beekan waaye. Agoo ammoo dubbii dhiisi bakka isiin dhiyoo tana itti sokkite sanuu si beeki yaani amma kayna geessigaa maaliif biyyan taane biyya biyyatti ganda gandatti mana manatti firaash kaanetti naa kayna jala deemu. Abbaa akkasinaayis gaa keessan kutina gaa ummaatii yaa waraaye. Reefuu osoo isin silaasin ni argisan maallaqa kiishaa qabdaa fuutee qashta kana kennite hangas maa kana mana barumsaa kutee mi'aaye. Kana hunda maal fide maaltu fide lola kana hunda sokkii kana maaltu fide ammaas deebitee biyya biyyatti ganda gandatti akkas ta'uun qabu akka yaada kiyya tabbaa akkas ta'uun qabu. Sababni isaatiis qashii sana osoo akka isiin laaqana hin daleene akkasni argite waan ta'eefu gaa yaa ilma kiyya dhugaa keebbaanta. Dubbiin bakka sanii qarshii kiishaan qabaa silaan fuudhee hurgusan takka siqqan hangasuma daakuu bitatee hara mana barumsa keetii deemteemi sokkii yoo maal turte wallola maal turte dhugaa keebbaanta yaa ilma kiyya. Dhugaa keetii ati abbaa gaariidhaaf kaygaa duuba amantana osoo isiin hin fagaanne maal finna yaane. Badiitii amaneetiin jira yaa ilma kaya amantana oogutuma sanatti manguddoo gandaaf wannii gandarra barbaanna amma galfannaa keeyyaa'u siifis haadhaa garaatiin irraa akka fedhe kaynu hin deemnu finnee dhufnaa hayyee kaynu as finnee dhufnaa. Ilmaa siitiin dhufaa.
osoo ati natti Abbaay'ee maali gaano osoo isin lamaan iddoo deemu ana mana barumsiitis dabale. Atiga. Amma fakkaate. hin fakkaanne wallaahi qoyme. Yaa rabbii xiyyarti fakkaata malee. Fakkaate?